Akkam nagaa fayyaa qabdu. Oduu gammachiisa keessan dhageessisuu barbaannaa keessattuu uummata keenya ka biyyoota baqaa keessa jiranii fi waan akka malee gaariiti waan gammachuu takka jechuu. Kunis maali mootummaan Ameerikaa uummata koolugaltummaan baqattummaan biyyoota ambaa keessa jiran biyya fedhan keessa jiraatanii maandeeta UNHCR United Nations ka qaban akka namni ispoonsara ta'uu fi danda'u. Namni ispoonsara akka ta'uu fi danda'u irratti ibsa baasee jira. Carraa guddaa keessattiyyuu namoota biyyoota Ameerikaa keessa jiran namoota koolugaltummaan baqattummaan biyyoota addunyaa keessa jiran biyya fedhan keessa jiraatanii galmee UN jalatti yoo isaan jiraatanii maandeeta qabaatanii ispoonsara ta'uu fi danda'an jechuudha. Akka ta'uu fi danda'anii mootummaan Ameerikaa ibsa dabarsee jira. Carraa akka hedduu gaariiti. Kana uummanni keenya hedduutti gargaaramuu danda'a. Hedduu uummata keenya wal bira dhaabbatee irratti wal gargaaruu danda'a jechuudha. Wanni akka gurubaatitti akka dhaabbata tahee akka dhaabbataatitti godhuu fi dandeetta. Dabree ammallee akka dhuunfaatitti illee nama muraasa illee godhuu fi dandeetta. Mallaquma diqqaa callaa dipoosita lafa keettaa achiin boodatti namoota sanii ispoonsara taatee fi gara Ameerikaatti akka isaan dhufanii godhuu fi dandeetta jechuudha. Haala mijeessuu fi dandeetta jechuudha. Namoonni biyyoota baqaa keessa turan haala kan hedduu ni beekanii. Duri UN'n maandeeta sii kennitee resementii biyyoota biraa sii dabarsuu fi biyyoota addunyaa sii gaafatte jechuudha. Biyyoota addunyaa sii kadhate jechuudha resementii sii guuchisuu fi. Bakka resementii sii guuchiftu kanatti yoo namni ispoonsara ta'e jiraate wannummaan namni waggaa meeqa taa'ee achitti waggaa kudhanii wayi taa'ee resementii qofaaf eeggatuuf hin jirtu namuma ispoonsara sii ta'e san faana si dabarsan jechuudha. Kun fira qofa osoo hin ta'in namoota feeteefii ta'uu dandeetta jechuudha. Fira taate moo ta'uu baattees nama kanaa ispoonsara ta'a jennaan ragaalee inni itti galmeen UN qabu san harkaa qabu san qabattee san waliin wal qabattee biyya inni jiru magaalaa inni jirutti galchitaa fi warra UNHCR irraa galchita warra UNHCR nama san kontaakti godhanii qunnamanii akkasitti haala laafessanii fi yoo rabbi godhee fi rabbi dabarsee hiree biyya sadaffaa argachuu danda'a jechuudha. Kuni Ameerikaan duraan qabaachaa hin turre ispoonsara namni akkanuma ka'ee namaa ta'u qabaachaa hin turre kun Kanaadaa fi Austraaliyaatti qabaachaa ture jechuudha. Bifuma saniin kulleen akka bifa saniiti irra ammoo namoonni hedduuyyuu akka amma Ameerikaan hayyamtu kun akka gaarii tahe namoonni keessa beekuu himaa jiranii. Ameerikaan kan dur isin qabaachaa turte ispoonsara firri walii fidu. Ispoonsarri egaa 2008 as gara dhiiga yookaan DNA ilaalutti egaa deebi'amee dhaabatee ture. Namni marayyuu namni biyyoota alaan keessa jirtan marama beektan achiin booda akka viizaa ta'ee hireen akka qal'atteetti haftee ta'een beektanii viizaan ammoo haadha fi abbaa fi ilma jaarsaf jaartii qofaan wal fixachuu danda'a. Amma akka haaraatitti bantee jirti Ameerikaanii ispoonsara firaa osoo hin ta'in firaa kunillee namoonni tokko tokko ji'a 6 booda banamuu dhaban ji'a 7 booda banamuu dhaban jira ka ispoonsarri firaa ka akka dura Ameerikaan ittiin nama fudhachaa ni turte kan namni ammoo ittiin nama firaatiin galchee akkasii fudhatanii tursulleen ji'a 7 booda banamuu dhabu namoota jedhu jira. Ammatti ka amma ammoo jiru akka jaarmahaatitti garee taates nama dhuunfaatis nama dhuunfalleen nama 2-3 akkasii walitti dabalamtee gurmuu walii taate fi irra guddaa ammoo akka organization dhaabbatatti nama barbaaddee ispoonsara godhuu fi dandeessu. Namni kuni fira kee ta'uu hin qabu akkuma reef jenne biyyoota baqataa ta'uu qaba namni kun biyyoota baqatee keessa jiraatu dhiifama biyyoota baqatee keessa jiraachuu ta'uu qaba. Koolugaltummaan biyya kee jiru santi biyya Keenyaa jiraate Jibuutii jiraate Soomalee jiraate Ugaandaa bakka fedhe yoo jiraatuti. Koolugaltummaan jiraachuu ragaan baqatummaa isaa United Nations jalatti beekamuun callaa wanni barbaachisu. Haala kana jira. Haalli kun yoo lafa ga'uuf deemu jira ibsa mootummaan kenne. Namoonni akkasitti namni biyya baqaa keessa jirtan yoo odeeffannoo akkanaa kana dhageettan akka itti nama beektanii ispoonsara naataa jettanii akka ijjettan keessattuu warri biyya baqaa keessa jirtanii namaan ispoonsara naataa jettanii akka namatti iyyannoo dhiyeeffatan akka nama gaafattan nama beektan barbaadaa gaafadha. Namni keenyasis namni Oromootis namni sabni nama
biyya baqaa keessa beetan akka ispoonsara taatanii fi biyya san keessa haga dandeetanitti wal gargaartanii akka baaftaniif dhaamsa keenya asumaan dabarfachuu barbaanne. Wanni nuti yaada kanallee dabarsineef namni hin dhageenye fa'a akkuma dhaga'uuf jechumaaf akka irraa faayideffatu akka wal gargaaranii kan akka information kun saba keenya hunda ga'uuf yaada kan dabarsine. Galatooma warri dhageeffatan sheer godhaa waliin gahaa wal dhaqqabsiisaa akkasitti akka namni marayyuu odeeffannoo kan argatu barbaanna. Galatooma ulfaadha.